خي فراش را خي والكيف فراش را قم لا فرف تاك بكار عمل رفرف فتتي هاي هاسو كنا جرا وردفتوتا خينيا غاس هينيتين تكتي قچ اسي غودي ها فيديو كاسيتي ميچيري رامري تكبيره دقيتين مالف ايغان خليسا قلناك ابودا اتديبي لا وردفتوتا خينيا قونقولتين كانينا كرمچ اسو جيرتي agabuate sujetin akka haadhaamati isin azzabtoota keenya hulaatti baneetiin mee isin garsiisa akka isin sanis keessa jirtu waan isin keessa jirtu ammoo komantii barreessaa akka isii goonu fannisuu akkuma isin jettaniin godha ajjeese ammoo gaaguna ajjeese booda ol baatanii waan biraan dubbatina komantii biraan barreessina akkam nama jeeftee akka situmte moo isin gisee nafaafte raanuma cafeettoo gisee takka kaamera dura keessa malee irra guddaa gisee mana keessa taa'u qonkos nanyaa jeftu naasin labaafta anuma cafeetti anuma tumti. Hordoftoota keenya gaa akka isiisan goonu komantii jala nu barreessaa. Ajaja keessanii yaanamma akka isiisan goonu komantii jala naa barreessaa. Waan isin barreessitan irra dhaabbeetiin akkasii akka isin barreessitaniin godha. Maqaayin kaayee raayike kute saayilenti godhee jira dawaanis nan qabataniin saayilenti godhuun. Saayilenti ta'in godhuun fudhatiin jira maqaa irraanis akkuma hundattuu na harka seentee jirti waan ta'eef akkaan godhu komantii jala naa barreessaa turiin ashama harka fuuna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii jirra galata waaqaa jechaan ammas haadha Ahmad wajjin deebi'arraa haati Ahmad xiqqishoo barariisa tokko irra jira barariisa san dawaa maqaayin godheefii jira bishaan dhudhuutu tokko hafeefii irra bishaan dhudhuutu sanis nin obaasa haa maqaayin kaayee hordoftoota keenya haasoysiisuuf hin deemaa akkasumaanuu asittiin isin haasoysiisa akka keessa turte waan isii mudate haasoytu dawaan itti kanna bishaan siisan oguutu akka Ono laal hordoftoota laal guddaadhaa miti bishaan aganuma jee maqaayin kaayeefi bishaani maal bishaan taaliilaa aywa waadhaa haasa'uuf deemtarrammaas ni haasoytu. Hordoftoota keenya kunoo haati Ahmad deebi'e dawaa hordoftoota keenya gaa mee haadha Ahmad ol keemee jalaa ol keemee huccuu jalaa keemee sirra teessii yookaan intaloorraa kafalatta si duratti hin hidhaedanaati mee hordoftoota salaame irra hordoftootaafis si dhiyeesse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya jirtanii sagaleetti ol fuudhi akka dhageen dhaggeamtu itti wal kaasifee daawwattoota fi hordoftoota keenya naga qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii sagantaan keenya onnee rakkaate isin bira haa geessu isiniin jaa. Mee haadha Ahmad waan mana san keessa si mudatee fi akka intaloon asii si gootee si fuutee si hin deemte si viidiyoo maru jiru viidiyoo isin martanii ati maru jirtu intaloon lafa soqoffeftee video san asuma kaameraan isaa taa'uun an deemee alaatti dhufe jechuun hiyyeessumaa akkanumatti taa'ee waa maru. Eegasin irraa muree gaanummaan ol maxxanse malee daawwattoonni haa argu jee mee si akkami video maruu ka'e si akkami video maru jiru haati akkasi goote mee waa'ee mudannoo keetiirraa takka hordoftootaa ibsi. Ani inni teessee ni isin dubbattu ni isin naasoytu caljattee teessii maaliif caljattee teessi diroo jee amee ummaan gadaatillee guyyaa san haati gadaa guyyaa san duraa dhuftee biroo illee biraa hotte dubbaddu jettee isillee dubbisiisu dadhabdee mee akka dubbattu laala jeetumaan kaameraa haayee haasa'ii jeen nagaraa caljattee haasa'iin jeen caljattee akkasumatti hordoftoota kaameraa duuba keesseeti si duuba keesse moo haatteetumatti haasa'u jirta. Caljattee teessini isin dubbattu ni isin nyaattu usteetuma zim jettee bugatana deessi mee soofaa kaameraa kanaatiin dubbatte jeetiin kaameraa haayee yeroo saniif ogguu kaameraa keessee beeti. Ani akkuma isin dubbattu laalu deema malee mareetis gadhiisu hin deemu. Ogguun isin si qabdu sanoo.
Ani Osman itti haasa'u jiru tanuma harkaan akkanattuun harka siqeessa maaltu jira jee giseen ol keessa qabu. Kaatana gubbaan biqiltette sanboota akkaan ta'e sin beeku waan hin keessa jiru sin beeku bikkaan jiru sin beeku. Mana tokko giseen dhabu dhiira takkaa fi dhala takkaa jira. Asii hogguu si baaftu asii hogguu si baaftu. Hin beeku kaan itti beeku. Hirmaa quban qabdu jechuudha. Hordoftoota keenya egaa mudannoon isii kana fakkaata kunoo eegachi dheeyxeeoo mudannoo wanni isiin sirraan geessee waan akkamii rakkoon isii giseen achi dhabu. Viidiyoo takka takka tasi bayyanachiiftu faan harkaa beekadhu hogguu viidiyoo isiin gaddiftu irratti. Nama lamaa jira. Namni lameen san taa'ee libaana taafi kanarra kaanii fuulli isaanii mul'atanii akkuma isii kanatti hidhatanii jiran dhiiraa fi dhalaadhaan. Isiidhaaf irra kaanii libaana ta'ana. Moo irra kaayaniiti. Irra kaayanii ta'anii haa godha libaanonni kun eeyinaa takka bichaa bitee eeyinaa hedduu fuula isaanii dura ta'a. Akkanuma irra bubuusan ammas wayii kana siifa suuqatanii ta'an dhiiraa fi dhalaadha. Hojjoon isaan uffatanis gurraattii ta'an. Maal haasa'an? Isaanii arguu hin dandeenye dubbatan afaaniin. Irruma kaaniitu makkabataa bulu. Irruma kaaniitu ta'anii waa dhuganii waan isaan dhugan tanaas keessa gadi hin argitu isaanumaaf itti ol qabu. Nyaata guyyaa. Nyaatan. Nyaatan. Ilaa dila sana gabuma teessee. Bishaan mukkuuta kan akka biyyeenni bishaan sittiin qabattee ani gisee ol keessi ittiin utaala. Qondoo faana. Eesii barra ni ilaala barsii walitti utaalti si beeyyanachiiftee walitti utaaltan. Asumatti maas saayilantii si gootee dirqinfaa si gootiin hin arka. Dhiiru waan kanarraa mee hordoftoota asirratti ibsi boonni sun hunda dhibde. Isiillee as baafnee haasofsiisuu teenya. Isin laftinis balaadhaadha. Bishaan faana galan nayiteetuma. Bishaan faana galan nayite. Achi qaafa sookutaan natumti. Dubbatu jettiyooni waan nyaadhu akka inni jee maaliin siqqanna waan ati nagootan sirraa fudhadhaa ani rakkoon dila sawwaarra gaggeessas waan qabu gisee jirtus akkuma nama miskiinaa tokkotti ilaalu ture iseen. Miskiinaa miti Usmaan Siinjuu miskiina akkanan godhan micciir turiinaa fi ati gara jabaattanii naan jechuu turtan. Haa ta'u garuu haalataan ati yogguu sochiiftu san keessa turte maal bakka akkamii jiraachuu turte jireenya akkam keessa jiraachuu turte. Anamma gaafa akkasin na dhamaasan san magaalaa bareedduu takka keessaan ture. Magaalaan bareedduu miti san. Namni akkanuma walitti waan gurraacha qoffatee walitti gala hojjeta. Ootee tunda hordoftoota kiyya ta'isiitu waan ajaa'ibaati. Anamma jarri kiyya ka gaafa duraanii sanii na bashannansiisa asumatti guufadhanis wal bashannansiisanii. Kaasii kun fokkoteetumatti taalaan maaliif bishaan hundi jilan neeyxeeti inaa fi haadha ammat ana. Namooti fakkaataan akka kiyyaa ka aare ka jirullee ni jira. Hunda dabaladheetiin waliin irraa dalaga. Dhalaan itti dira dhalaan ati irraan kafalattu. Nuti nutti ulfaata qaamma beeyta. Isi waan kana hojjetu. Turiinaan itti dira ati firraa dhiise otuma duraas garaan laaf gara yaa akkana godhinaatu turii hordoftoota kiyya turiinaan itti dira garuu immoo akkaan godhu komantii jalannaa barreessa tura isin komantii jalannaa barreessa. Haati amma kun akkana fakkaatti har'a haala fayyaa fakkaatti hordoftoota keenya isinillee baay'ee takka hedduu galatoomaa maaliif na cinaa dhaabbattanii akkas na jajjabeessitanii kanaafuu galata guddaa qabdan na biraa. Intaloo mana achi komantii isin barreessitaniin godha jeetiin jiran. Isin ergamtoota qabdi malee waan humna qabaattee nama akkas gootoon hin qabdu. Ergamaan akkas dalayiitiisin? Ayiwaa. Isin waan muddatee akkas dalagu jirti malee. Ergama isiitti hordoftoota keenya asirra finnee isin haasofsiifna nama isii erguu fi nama isii duuba jiru hunda isaanii asirratti isin dhiyeessineeti isin haasofsiifna. Amma mana kaaniin seenaa xiqqishoo akkanuma nafaana tura. Noordo akkanuma nafaana tura. Aartii haadha amma sanuzuma haati amma fayyaan qabne kana kan dhiyaattee dhiisaa jechuu hin dandeenye kanaan irraa kafalaa fi akkanuma nufaana tura. Hordoftoota keenya gaafuma mana achi aanutti itti seenutti hin jira. Mana cufatteet mana aanuma cufaafa aanuma raabana akkuma saayilanti taatette isiisiini eessa jirti gaa noolaala hordoftoota keenya asiin fide kun noolaala caaltuudhaan maqaan siisa
caaltuudhaan aan jettee turte hangaafaadha ammas azzaabdu ammoo lammii Oromoo 11 maqaa kanallee irraa hin jijjiiraawan hin taane kun kana maqaan Oromoo kana maatu hin dhageenye hordoftoota keenya haadha siirii tanaaniin dhuqisii godha hordoftoota keenya laaf firaasha tokko kaa'ee fitumaan ka'a maaliif lafa hin ciibsu akkasii sallaalee lafa hin ciibsu firaashuma kaan irraa hin kaanachi baaseef laalisiin haadha amma lafa raffifteemi amma saayilanti taatee ciisu jirti laala hordoftoota keenya garaanuu qullaa barqullaa bulte hunoo sa'aa 24 fixxeeqa osoo qoonqootti hin kanneen hordoftoota keenya akkana jirraan kunoo shirgoosisu jirra amma immoo turiinaa haadha Ahmad itti fideetiin turiinaan haa dhukkeerraa naa haftu komantii jalannaa barreessaa isin firaashi takka fideefitu mallaalas ciibse hordoftoota keenya maaliif gaa nama aannan si obaasee ibidda obaasiisani isin ibidda nuu baaftillee anilleen ibidda hin obaasa beekaatiin fidee kaayef malee firaasha nama hojii jirraaf yeroo san kaayef malee hin kaa'uufillee silaa ammaa jalaa hin fuudha ammaa kaayi firaasharraa namni ati lafa raffiftee ati amma san namaa miti hordoftoota keenya gadiin baasu jira firaashaa asirraa hay ati amma namaa miti taati lafa raffiftu ati namaa miti namni ati akkasin lafa raffifte san egaa akkam feeta amma akkam feeta ammaan si eegaluu deema gaaybeeytaa taakka ammaan si hordoftoota keenya gaa kunoo haadha Ahmadillee harkitanii jirtanii firaasha duraan nama qaanfadheetiin fideefi jalaa fuudheetiin jira hordoftoota keenya lafa ciisuu qabdi kanaafuu barbaree sittin ulummata raatana akkanumattiin bishaan geessee bishaanittiin darba komantiin naa barreessaa akkuma isin jenne gaannaa tura ulfaadha